Hordoftoota kiyyaa nagaa Faraarri Waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata Waaqayyo. Jirtu jabaattuu biyya keessa biyya alaa hordoftan hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kooti galata Waaqayyo. Har'a furmaata rifeensa nu jajjabaatu akkasuma rifeensa keenya qacceen isaa nu jalaa caccabu yeroo hundumaa jajjabaatu nu cannaquu fi qibaatii furmaata ta'e biluu maajikii qabadheen dhufe jechuudha. Qibaatii baay'ee tokko haariifiidha. Baay'ee tokko gaariidha. Rifeensa nu jalaa caccabu akkasuma qacceen isaa nu jalaa dadaja'ee wantoota garaagaraa ta'e rakkoo adda addaatiif saaxilamuu fi qaccee isaa nu laaffisu akkasuma guutummaatti rifeensa keenya kan laaffisudha jechuudha. Biluu maajikiin baay'ee tokko dibata filatamaa qibaatii filatamaadha jechuudha. Amma rifeensi koo kun kanatu akkas godhee jechuudha. Kanatu akkas godhee waan na fayyadetti fayyadama. Baay'ee tokko gaariidha. Ilaa qacceen isaa akkas ture. Qacceen rifeensa kootii baay'ee tabalaashaa ture. Baay'ee badaa ture. Ergan kana argee fayyadame garuu baay'ee tokko gaariidha rifeensi koo jechuudha. Ani fakkeenya wantoota garaagaraa zayitiirraa hojjedhee wantoota garaagaraa wantoota baay'ee nan fayyadama. Garuu rifeensa kootiif jarri gaariidha. Rifeensa kootiif jijjiiraman qaba. Garuu maal seetanii qaccee isaa kanaaf furmaata dafii argachuu isaa hin dandeenye ture. Qibaatiin kun qaccee isaa laaffisuudhaaf warra jajjabaatu laaffisuus baay'ee gaariidha. Guutummaa rifeensa keessaniif baay'ee fayyada. Fayyadamaan isiniin jedha. Amma gara dibachuutti hin deema. Walumaan turra. Baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko jechuudha. Ani baay'een jaalladhe. Fayyadamaan isiniin jedha. Qaccee isaa yeroo hundaa guyyaa lama dibachuu qabdu jechuudha. Guyyaa lama qacceen isaa baay'ee isin jalaa jabaate yoo ta'e guyyaa lama dibachuun dirqama keessanii. Ani amma guyyaa lama nan dibadha. Ilaala. Rifeensa koo qaccee isaa otoo argitanii ittiyyuu nama geessu ture. Amma akkasumatti na waliin tura. Akkasittiin dibadha. Ani amma ittiin baay'isu booda waan an miiccadhuuf akkasuma qaccee isaa eega akkasitti dibannee kaane sukkuumna jechuudha. Keessoo isaatti immoo zayitii dhangala'aadha. Kana wantoota adda addaarraa kan hin qopheeffadheedha dibanni kun jechuudha. Wantoota baay'ee irraan qopheeffadhe waan ta'eef achi xiqqoo ishee. Qibaatii kana baay'ee tokkon jaalladhe. Bifti rifeensa keessanii baay'ee bareeda, baay'ee gurraachessa, baay'ee laaffisa. Amantanus amanuu baattanus rifeensa koo kan akkas godhe kana jechuudha. Laaffisuu isaa bifa kana gochuu isaatti baay'ee gaariidha. Qaccee isaa baay'ee laaffisa. Rifeensa jajjabaatuuf baay'ee fayyada. Fayyadamaan isiniin jedha. Ani wantoota garaagaraa nan godhadha, nan dibadha, nan fayyadama. Dibadhee nan miiccadha jechuudha. Garuu qacceen isaa yeroo hunda na cannaqa ture. Garuu eegan qibaatii kana fayyadamuu jalqabe qacceen isaa bakka aaran galfadhe jechuudha. Akkasitti immoo ija dayyaa jechuudha. Zayitiin dhangala'aan immoo wanti isin fayyadamtan qaccee isaatiif baay'ee isiniif hin ta'u. Baay'een fayyadu garuu rifeensa keessan hin fayyada, ni dheeressa. Fuulduraan kan dhume hundumayyuu ni fayyada. Ani qacceen isaa na didee ture. Qibaatii kanaan hin fayyadama jechuudha. Akkasuma akka koo kana qacceen isaa kan isin cannaqu rifeensi keessan kan jajjabaatu dibata kana bitachuu dandeessu. Baay'ee widdiidha iyyuuti. Gatiin isaa akkuma inni gaarii ta'e gatiin isaallee baay'ee fagoodha. Akka Joordaanitti diinaara 13 hin bite. Suuqii hundaallee argattan oniyyuu nan xalabadhe. Yaaduma nan bitattan yoo deemtan iddoo hunda argamuu waan hin dandeenyeef. Kana fakkaata.
booddee akkasitti dibattanii booddee masaajii gochuun dirqamadha jechuudha. Masaajii gochuun dirqama. Viidiyoo isinii waraabuuf baay'ee naaf hin mijanne wantoota hedduun godhadhanii wantoota baay'een fayyadama. Rifeensa koo kan jijjiire qibaatii kana fayyadama baay'een jaalladhe. Baay'ee tokko fayyada, baay'ee tokko bareeda. Sana booddee namoonni baay'een keessan bishuuxii fayyadamtu. Faaqii akkasii fayyadama. Faaqii akkasii fayyadama. Anamma rifeensa koo akkasumatti qubbachuu nan danda'a. Bor gaafa inni qofuma isaatii wal gadhiisa waan tokko hin qabatu, waan tokko siin hin cannaqu. Qibaatiin kun bakka baay'ee tokko rifeensa keessanii ni qaa rifeensa keessaniif jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Waan hin ofirratti argee kan koorratti waan hin argeef jechuudha. Baay'ee tokko hin jaalladhe jechuudha. Qibaatii baay'ee addaati jechuudha. Ofuma isaatiin mataan keessan waliin qabatu jechuudha. Waan laafuuf rifeensi keessa yoo laafee jedhee tokkumayyuu waliin qabu jechuudha. Amma akkanatti qobborraa hiikee akkasumatti qubbachuu nan danda'a jechuudha. Utuun hin faaqqisiin jechuudha. Rifeensi keessa yeroo ammayyaa hunda deddeebitanii faaqqisiina. Wantoota akkasii argattanii bitattanii fayyadamtan yeroo amma faaqqisuu isin hin barbaachisu jechuudha. Inni akkasitti fayyadamaan isiniin jedha. Mana qubbaa walitti dhufna. Laphi gootanii akkasumatti ni qubbaatu jechuudha. Rifeensi keessan akka dheeratu yoo isin barbaadan illee yeroo hundumayyuu rifeensa keessan bakka lamatti qoodaatti dibata of biraa qabdan sirriitti dibadhaatti maasaajii godhaa. Kanaan achi immoo bakka lama kanatti qubbaadhaan isiniin jedha. Baay'ee tokko akka kanatti eega dibattanii booddee masaajii gootanii rifeensa keessan bakka lamatti qoodachuu qabdu. Yeroo hundumayyuu rifeensa keessan bakka lamatti saaxanii dibata dibachuun keessaniyyuu rifeensa keessaniif carraa dheerachuu fida jechuudha. Dhugaan isiniin jedha carraa dheerachuu fida. Rifeensa koo irratti wantoota baay'ee waan hin arge wantoota baay'ee fayyadamee karaa baay'ee fayyadamee mala adda addaa fayyadamee karaa kana fayyadamee yeroo hundumaa rifeensa koo bakka lamatti ni qoodadha. Qoodadha akka kanatti ni qubbaadha yeroo hundumayyuu baay'ee mataadhaaf rifeensa keessaniif jijjiirama qaba. Fayyadamaan isiniin jedha. Baay'ee namatti tola. Kana fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isiniin jedha. Fayyadamaa wanta argeef waan ta'eef yeroo hundumaa rifeensa keessan bakka lamatti saaqaatii dibatuma of biraa qabdanu fayyadamuu ni dandeessu. Rifeensa keessanitti yeroo dibata dibattan bakka lamatti saaxanii dibachaa bakka eega dibattanii fixanii masaajii gootanii daqiiqaa muraasaan masaajii gootanii sana booddee bakka lama kanatti qoodanii yoo qubbaattan rifeensa keessaniif carraa guddachuu fida waan ta'eedhaaf fayyadamaan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Baay'ee.